دلقا أمريكا ستي الراقدي ولد أبتي وركيد لكو ورسل ورسل سبت الرد مالك واسو رولا خينا فيادي دكتور كمال كيا لا وقت كاسي واتيس أنا ما أقدر قابل بقول تاسو ربي نركا سيجي وكما والله كونكم ربي نركا والله كونكم وأنا هم خينا هاتنا تسي هدو نمي خينا نيات ما جرى نما وأنا ما أدري na nama jaartiin ala baaftee jira saba geebaa kanatti jaartiin ala ta'ee jira maallaqa waan qabu waan maatiidhaa fitee borsa ala keessee fi gandana deemee garuun beeka amma yeroo ammaa kanaa kana jechuudha maallaqa dargee hundaa'u giifti fita inni giiftii kana goone jikatti jihana itti gammada gowwaadha ammas kasuma godhe argument ol darb waan akkaawuntii keessaa qabu fixeeti oggol deemu jaartiin maallaqni deemee ittiin harkaan qabu bayaanii jira jechuudha. Dubartii as gubbaa ooltu tiktok gubbaa ooltu tani ilmoon duraa gubattee jira. Ilmoon ibidda keessa buutee harki duraa gubatee jira. Tapha manaa hamaa jirti. Maaliif suusitti feete harattee as gubbaa teessee osoo kinkamaan dhageeffattu osoo taaptaanii godhettu osoo ilmoon dhalte duraa harki gubatee jechuudha. Manaa hamaa jirti. Wanni kun hawaasa keenya miidhaadhaa jira. Hawaasa keenya amala hamaa keessa galchaadhaa jira. Tiktokiin uummata keenyaaf gaarii miti. Gowwaa keenya illeen hasnaa ifittu doyinaatu as gubbatti dhufee waan harkate baasaadhaa jira. Haatiin immoo quban qabdu, jaarsa jaartii wal quban qaban, maatii wal quban qaban. Wanni kun hawaasa keessatti miidhaa uumaa jira. Waan juutu na dhagamite haasa'u malee kabaaleetu geema qabaatii kabaan duraa billeessaa jee haasa'u hin jiru. Maaliif geema kee billeessuu hin danda'u. Tolchuu hin danda'u angaruu akkanum tokko nama zaabarra sooshaal miidiyaa gubbaa turee ayillee akkaan qabu nama muuxannaa gahaa qabu waan hin dalage yoo si kenne suwaafii kenne hawaan argatu waan si erga malee as gubbatti leenci nan gammachiisu yookaan giiftii erguu nan gammachiiftu qanjariitiin jira waan siin jaaba yaade sheekamal kee. Takkaa dubbadhee bayaan gabaasa dubbadha alaa kullaalii namni 400 homaafni kun. Ani tana dura birrii tokko illee qabmasee qinateera ittiin bitadhe shaayii ittiin dhugadhe afaanii namni oofne. Ani tapha kana irra caala hamileedhaaf uummatuma kiyyanna kakaasee sheekamuu kenna kingi kenna tapha dhunaan jedhanii koottaa qaqqabsiisa. Laa yaani duraan qabmasee waan barbaada. La gafi akana na ndiatin birina sijifunchi doktunin bafata ila laga ila ani wani itinya te rada tu birada sadide manatakas yen irande besi meti kona lage fadu bodana antana dura tadabrite birri to kalala to ko kamase mana tiri jarade fo yen kamasun barbada support na goda ega taba de way gali o wan gali san wan godu fi akka godu tis fayyada munatu be kaju tana dura kesa ba fadi akka sinjetan san mi aisi arge ittinyade ittini isi rakisan jiru tana dura le wame na tabsisan jen lakin hamile kiyaf toktoki kanarratti isinu beitan isin chala isinittinemu amile nata kawalin tabadu sumale da ko tana tabsisa chafen gaafa dura saaru ka gadidisa jire gadidisuu baata walitti gadi baana darba gana wala garra waada nyaatee jechuun taffeeyyoo dhufee tapha keessa boorti nan godhu ani ati na bira turte dooraara naa kennitee jirta an dooraara sana kana alashuu danda'a anitti nama dhuwan taffee waada an dooraalli kee na bira jira nyaadhee beeka harkaa qaballee horii keeyyan horii guddaa laakiin وادن زي رجال وادا قلت إنقوتا والبرج إفتا والبرج لا ولترفنا تسيرس أنا إيردو بتي وامبرات لكن تبنيكيا إنس تاني جيفتاري أورومو أر حراما توكين كمان عبد الله تنفتة تاب غدون سبورتي غدون دركم أورومو مات ما في جنان وادون أنجنة دبّا لا تولي تدربا جرت سومالي ولين تبدا كنت سبورتي نقول أورومو كمو جيفتاري نما توكو بيرا دابت كمان عبد الله بيرا دخول أبون أجاي كمان عبد الله بيرا دخول أبون أنا سوي الجواز أنا أعرف تعرف سيريس دبيت أنا سيريس ودو تندورا هنديك كاردي فراري كاردي
لكن نمني تغكي رافي سيريسي ورقور قمي sun giftara dhuunfatti warra jenne san giftara ebaluuti giftara caffeettu narraa fajechu giftara kuuletti narraa malee giftara oromoo hundi allee canaa kennuun daruuri miti kottu na sappoorti na godhi taaptaam na godhi waan hin qabne hin kennin liqeeffattee naan darbiin mana sariiti ijaartiin dandeetu yookaan sappoorti mi yoon danda'e rakkataan akka kiyya sappoorti nan godhin baay'isawee jiraatteef. Serious kaden daerah barbadar kada de ko to tap tap godi har kana dai kalas ma ko da rakata da o ka barbadu na maka ila me sheka alo nagalcha me nagalcha okay to alo nagalcha la tu okay ila me sheka isini asaba rasulati mo rasul rabbiti mo isini sajirtan isa dabbanne isin bira dabban isinenyu kuni gafi dhaggeeffadhu baay'ee ilaame baay'ee iyyaa jirtan isin lamaanuu ilaame ati tamni harama miti jetta kumaarri harama miti jetta inni kaan immoo haramaa jedha ati halaalessitee deemtaani bareechitee akkuma fuula keetii tottolchiteeti bar faranjiinis akkasumatti deemuuni bar okay ilaamee obboleessoo ati gabaabsi doktora gabaabsi you answer question is that Gafi gababa si debisa gababs. Okay. Sita gababatu. Amma wonumma woli. Doktor Lata. Ati yo support dagay. Don't worry. Wonumma tabatan kun kumara. Kabalus. Okay. Dia ni macam figaya tu muri. Okay, nakkepat. Kumara mo kumara. Gabab si kababab. Don't worry. Okay. Kana gefa. Kumara mo kumara mi. Ambil gini, si kabalus. Don't worry. Dagay ka. Ay. Si kabal. Kuwai ajaib Rabbi. Ya tu. Ini sheka. Ay sheka. Ilal. Dubbi afaanitti naman kutanii bar. Akas. Dhaggeeffadhu. No has time. Nama has busy. Obboleessoo dubbiin dheeratus maaltu si dhibeeti gabaabsitee kennita. Deemsa si gabaabsa. Ilaal wallaalaan hin dheeressa ati gabaabsitee kennita ati beekaadha ati hayyuudha ati aalima ati sheeka. Ati nabiyyiin hayyuu barataa eenyu cufaatti akkas taate akkasitti geeraruu barbaadaa jirtaa bar abiyyuu cufaatti ilaal obboleessoo ilaal alkesbu naraama wala iikwaanan qaliila jedhan ilaal dhaggeeffadhu somni xiqqoonis illee rabbi biratti haraama beeki hin sobiniiti ati amma maalirra dhaabbattee haasa'uu barbaadda kumaara kottaa Somaaleen mo'achaa jira Somaaleen gargaaraa jetta Somaaleen islaama ati warra ortodoksiitii wajjin kumaara taphataan jirtu amma maal irratti si gargaarra maaltu badee keeke maaltu diigame islaamnoo hin diigamne gulantaan islaamaa hin diigamne amma jarris islaama jarris dhiiga keenya atis dhiiga jaraati eessuma irratti dorgomuu barbaaddaati qoy Peetera wajjin dorgomaa jirta ortodoksii wajjin dorgomaa jirtu bar qoy ilaal kanaafi meeqa gitaa'itii dhaggeeffadhu natti meemaa inni kaayyoon kee maali irratti dorgomtaa Deemsi Dr. Kamal. Ani dura ati sheekaa kanaan jedhe
ani sheekaa miti sheeni masgida jira ani King Kamal Abdallah jama achitti deebii tokko na jalan dubbate awwa ani sheekaa miti ani ka ambaafadhe ani sheekaa miti never okay sheekaa miti saka ya sheeka aga kafe me dura na fada asheka wala de ya ki umma fedren baka sorry ya ke mata kami kulli barbata okay yes abu jagasa si abu sina bazawe jitani biya budda tekese jitana daiman taina aisha sabara okay ati sheeka kanan jedef ani guyya tokko tokkoki kanara dhufe sheeka ofiin hin jenne warra naan jedef waan naan jedhaniif ummata gaafatu warra sheeka naan jedef an ka ofiin jedhe Kamal Abdallah jedhama jedhee ture ammallee King Kamal Abdallah jedhama jedhe achumatti geemni Qumar iyyan King Kamal Abdallah jedhaman jedhe na dhageeffadha booda na gaafattani jara sarari isinitti maan ani sheekaa miti King Kamal Abdallah jedhama Qumar harama kajette sheeka odoo tahee hukmi isaa beeka nama sheeka hin tahin akkamitti geemni harama jetta notice question me kun gaafiinaaf dhiyaatu danda'amu miti okay gaafi lama nurra dhaabbattee taphatta maa taphatta Sumaaleen diinaa miti islaamuma walilleen obboleeyyan kiyya ka islaama walilleen wal dorgommii challenge tokkoki kana sharikaan kaa'e waliin dorgoma waliin taphadha businessan barbaada support na godha birriin barbaade ishisawi sabatani esawi خلاص support me ورينا ديك ركعتها كدكتوران كنديان ركعتها كشافين كنديان نمني فمنا كابدو نمني كنو دندتو ككيرا منا كفالته سيافي بيري كودارين دو في support me كوني دي بيديغا تكون ركعتوني ناندو فينا كاي ركعتوني رفا كوي ركعتوني كيرا منا كفالاتو نغاي كيرا منا كفالاتو دندني I support you. Support is in Goda. One argadera do face in Uganda. Like in America, you can. Please come and support me. Yeah, if you can, please come and support me. Yes. Okay? What is then? What kiramanati rabili kudalisini hafte. Kota support na Goda King Kamal Abdallah challenge kaba. Jina walininkabu Islam walinkaba bente walininkabu kesi walininkabu Muslim walinkaba. وانا سيرت جماعه شركتك انا امت كتر مالك يوم اوكي كتر ما كنين تاب ناغوت اجي تاب ناغوت ما لي كانت انت شيء كمان نم بتو بس نرجع يا من شيء فكروا ده ومن هو أكمل سكرجارم برباد دينا جيران ما تبغى برباد Ayin saati sambuya digdami tokko halkan keessa saati kudhan saati afur Itoophiyaatti dhufanii waan jedhaniin kadanda'u kana kenna kadadhabe taaptaap naa godha ka taaptaap illee harki dhukkube ka harki xiqqoo qabu ka harki taa'ee na alaalu taatee guyyaa sanii. Okay, wanna guyyaa meeqaatti Ji'ama keessa jiru kaarra kudhanii kana guyyaa 21 halkan keessa sa'a 10 Saudi Arabia sa'a 4 Itoophiyaa abboomatti dawwalti. هذا هو المنطقة سيفا كمان دول أسكت سبعين تدور بر سيفا كمان إذا كا أوروموتي تقول في سارتي هدامي فردتي هدامي mataki yakana nyatan system anasir ragalun to kultin ittifayada mundi filman oromo warri hamilena tawbar badan tokko nafina kuma dibban kota na da wada tab na goda wanda ndeta na kenna kani timana shanta siniti kenne si isidari tun rufina rakatani rufina kabiri kadan de tan qofti support me pass so sad it's not safe yo Rame. Ila lakifat. Yo akkas tayo.
Alamuddinii fi Dinquu Dayyaasaa Xalayamaan barreessine. Jechuun nama horii facaasuu barbaadu malee namni kaan quunnaminaayii natti hin dhufinaa eega jette taate qoy warra sana ammaa Xalayaan barreessine nama biraallee sii kennaani. Jibaba biyya baadii dhuunfaa mucaa isaa doktora ati sheeka gandaa ka duraanii tokko dhagaye mujaadalaa ka deemu dhagaye nama naati doktora dhagayati sheeka mujaadalaa ka ilmiin beeyne ka nama waqqasusan hin ta'in nuti namni birrii 10 qabu nu kennuu danda'u haaftaamiin jenne namni sappoortiin waa godhu yaamichi kee bartaa jiraa bar obboleessu dhaggeeffadhugaa ilaal dubbiin afaanii si bahe hudduutti hindeeffattu bar afaanii si bahe bar afaanii eega si bahe dhaggeeffadhugaa sittani maali obboleessu eega taa jira namni danda'u haala mudhiin kophaa miidhaan namni danda'u Kamal labadu kutako. Kamal lagi. Tapi mana kata nasrata tu kodi. Lagi ini gaming kabadeti kada cuda labadu latio akas stop. Bakka kan ini lagi padu zaman di padu waktu jira ni besi pada je tu olbe besi pada ko pakka gabbu. Doktor latio warde madro tabate jira arre serran bane marreda mal tu di habis sifatu. Besi padu besi. Isaratti miti nama birarratti haa dubbatu. Kamuun dubbatin klaasoo. Haa beesi batuu geema namaa rabbashin. Stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaamuddin Dinquu Dayyaasaa tu jirti nama namatti ta'u Dinquu Dayyaasaa eenyuuf kenne eenyu sappoortii godhe Anuan capek tinarian, capek tinari hari ini capek apa Ali capek tinari, wallahi Ali capek tinari. capek hari itu apa? Pokoknya beri India mian tu kena babuan. Anu capek kuansi tiari, lugar biarkan sesuatu mani. Malifi nampi kuni ustaz Kamal, lugar biti akka enyol itu ilale jadi serah ada batin. Ana fakkasi sinka bajatanan ani presidentin ko chafer misiyon jadi namni duba na deemsun jiru. Sigale kuni mirga dirqama kiyyaadha. Haa ta'u malee wanta siniin jechuu barbaadu ana kuullee Dr. Laadditoo Munaa miti kan balleesse. Si balleesse. Maaf balleessite? Namni tokko hin beekta ustaaza kana waan hin goonaaf jennellee yaadni turre. Yaadni sun illee hin guutamne. Nama kana dhattee ijaan argitee taati. Maal keessa akka jiru? Akka miidiyaati moo akka lafaati kan jedhu atillee baastee dubbatteetta. Obboleessa kee qaalii si kabaja si jaalladha. Akka abbaa kooliitti akka obboleessa kooliitti akka ilmoo koolii tokkotti akka si jaalladhu hin beekta. Nama kamii olittiyyu garuu hadha sitti aaree jira. Yeroo namni qabni isaanii sa'aatiin ni ga'e irratti yeroo namni kamiyyuu dhufee asirratti finiccitu baay'ee itti gadda jechuudha. Ergama wayii waan dhufe namatti fakkaata. Wanti naarse jira. Maaltu naarse tokkoffaa Ustaz Kamal namni 750 asirratti na dhaggeeffadha. Eenyuun dura tapha kana yaadanii turan? Aslii dura. Aslii natu taphate jedhe. Makiinas taphate jedhe. Mubaarak yana jedhe. Hundi jaraayyuu anatu jedhanu ituu cunqursanuu fidanii hadhaan ga'anii. Maa Oromoo miti? Hojjamee meeqaatu sirtee meeqatu Oromoo fakkaatee taphataa jira. Bakka giiftii yoo ta'e immoo humna isaanii kennaa jiran nama kamirraayyuu afaan jiran. Maal ta'a? Afaanii baasee nam tokko erga sappoortii na godhe siin jedhee caffee kiyya na dhaggeeffadhu. Sappoortii na godhe erga siin jedhee namni kun rakkoo keessan jira jedhee sitti mataa jira. Ati moo ijaan argiteetta makiinaa isaanii ufaan ijaan argataa jirtan. Maal ta'a yoo sappoortii gootan akka Oromoo tokkotti? Maal rakkoo qaba? Maal walitti duuluu? Maal walitti hinaafuun? Ati faniidha. Ati hin taphattaa isa wajjiniin akka obboleessaatti walitti taaltanii waliin taphattu. Garuu namni kiimii
kabajne bareeda. Sideesu. Ifama garuu sirriibaatiif. No, lek Muhammad kon qabu sifin ibsa. Laan fayyada sifaan ani reefuu sitti maatiin ture waan kana haasoo eegale Khalil. Khalil waa irraa haasoo eegalillee reefu dubbadhee jira. Nama dhiiraa nama jaartiin borsa ala keessee fi maallaqa waan akaawuntii keessaa fixee arraala jiru jira. Intala dubartii osoo taaptaabii godhatee tiktoo gubbaa teessuu ilmoon dura harki hubatee jira. Waan kana dhagee naaf sigdii dhagaawwan namurini. Wanni kun hawaasa keenya keessatti rakkoo uumaadhaa jira. Tiktok kun namoota garee akka qumaarratti suusitti ta'ee jira. Yeroo waan hin qoon qabanii wanni kun maatii diigaadhaa jira. Ilmoon haadha jiran miidhamaadhaa jirti. Hawaasa keenya kana hamatti oofaa jira waan jirraayin kalee dubbadhe gaafaan dubbadhu dhugaa dubbachuudhaaf habaalitu geema qabaa waan juqu waan qabu keessan beeku waa takkallee waan qabu amma arraas woosan irra deebineeti ijoolleen edo komiina dheessitee caffee nuti waan kana inni jiraannaani ilmaan inni guddifannaa dalaganneeti akka dalagan laallaa maaliif afaan nu qabdaa maatiin biyyattiin gargaarraani geema kanaanii wal garaa labsee nu kenne maaliif nu dhaabbattee maatii teenya afaan qabdaa jeetii komiina dheessan waan saniin komiina dhiyaattee warri kennulleen caffee kalee warra giiftara warra kennu kana barbaannee maaliif akkas nuun jettaa suutuma keessaa nu gorsituu naan jee waan kanaan ibsuudhaan laayibii seenee osoo numaan haasa'uu sheekamaan dhufee seenee jechuudha. Angeema inni qabaa bu'an qabu isaas yaadeetti bitanii jee of course tiktokiin lafaannaati warrummaan isa uumeeru waannaaf uummatee as gubbatti namni keenya namni saacha dadhabaa adda addaa qaba. Namni gariin wallaanaadhaa tiktok seenaa namni gariin gowwaadhaa tiktok seenaa nama aaqilaatu tiktok seenaa gowwaan keenya tiktok gubbatti nyaadhamaadhaa jira. Ijoollee waa meeqa fittee harka barattee galtee teessuun beeka namni giifti godhannu amma faranjii faranjii nama biyya jiraatu kana faranjiin tiktok nu caalatti fayyadaman. Garuu faranjii as gubbaadhaa leencaa fi maarree takkaan dhageenya. Fanniidhaa fudhufanii wal salaaman taphatan addaan deeman. Leencaa fi maarreen warsi waan qabdan fitadhaa maarreen akka maarreen kana takkaa faranjii kan tungan jechuudha. Namni keenya hoolaadha gowwaadha. Gowwaan keenya miidhamaadhaa jira. Gowwaan keenya saba tiktokiidhaa bultii isaa diigamaa jirti. Gowwaan keenya saba tiktokiidhaa ilmaan isaa dhabaa jira. Gowwaan keenya saba tiktokiidhaa jaartii dhabaa jira. Gowwittiin teenya sababa tiktokii jaarsa dhabaa jirti. Ilmaan si dhabaa jirti. Qabeenyi si dhabaa jirti. Uummata kanaa kana gorsuun annara dirqama annama hawaasaati. Annama uummataati. Uummata waan gaariitti hin deebisa waan hin beekuratti. Waan hamtuun harka ittiin hin. So asirra dhaabbadheetiin uummata gorsaa hin malee isa miidhuudhaaf yookaan geema isaa qo'aadheetii miti akka malee noogattee waan san siree fudhii jechuu barbaada waan natti aartu qabu. Yooni uummata gorsuun badiyette natti aaru mirga keeti. Ammoo waan dhugatti sheekamaa saabaqiyyaa biraan tureessi wajjin acha turre isarratti immoo deebi'ee haasee sun badiidhaan godhuu akka biyyeen godha. Akkasii nama waan kana fuulduree maasii himuun hin dhiisaa akka gartee namni gowwaa keenya yookaan hawaasa deemuudhaaf ta'a. Asirratti immoo amma caffee asirratti dhiifama na godhisiifanti. Asirratti immoo asirratti kajee waggaa dura ol bahu caffee sitti naara qabaa saahiba kiyyaati nama nakkaaliiti hangaruu sitti naara qabaa jee. Okay ati immoo ibsitee jirta akka ta'e tabasaa quban qabne. Inni kun akkas jeeti sitti haara qaba jee ol bahee lama dallee dhiifama gaafatti antama kee quban qabu jetteen amma doktor Laatiyoon hoggaa dubbii san dubbatu dura dhaabbachuu fi qabda. Anuu ittiin dogongore tabasaa osoo quban qabneen waan kana kaasee amma tabasaa kana booda walitti dachaanee dubbannus dubbanna. Amma gurbaan kun saahiba kiyya waan akkanaa kana hin dhiisinii fi irraa dhiisin si dubbachuu qabda. Warri maraa keessaa nuti hawaasa taphachuu qaba maaliif hawaasa dhageetiin basii ergaan jeelaan dhageeffadhuudhaan ayyoo si ergaare aangoo waadhaa miti annamaa idii qabu nama sooshaal miidiyaa argubbaa amma diidam turee qancaree gubbaas gubbaa jiru. Gurbaan kun amma ka jedhe ani yoo si ergaaruu barbaade makiinaa ofiitiin hawaalaa dhaqee hawaalaan sheekamaaliif jee ergaa malee as gubbatti leencoon darbuun nan gammachiisu gowwaadhaa. Ati feetu kannii fi feetu kanniniif warrumaa amma dura namaa kan nuu ture kannaaf kamaal
ati feetu kan ni Kuma islamatu bachuu waan dhiisee fideetu bachuu kana dhiisee. warruma amma jira kan Sheekamaanii geema qaba eega dhageessee. saba kamaan Dhaabuha ammas sheekamaanii geema qaba. Caffee haasoo eegalta kana masumatti baalee dunoo kaayetti geema isaa boodatti deebina. Abba dubbiin kun yoo tuutee dubbatte geema isaa kana khilaafu taate asumatti baalee dunoo kaayettini idduun kaa. Ilaamee. amma jidduu kan Mee. warri jaarsi mana ariitu akka naa tabanne Munira naawusi. Mee nagalchi. Naawusa. Please naawusi naatoo. Warra manatti gaafadha. Hayyee dubbii tana dubbii haasawaa meeqaa kana ummata gorsuu kana ummata haala kana oolchuu kana hanga saamiri sheekamaal fixuu baalaa jidduu kaa'uu qabdaa horii jettan takka barreessaa horii manaa guutuu namni 700 barreessaa takka haasoo kana naasinii baalaa jidduu kaa'ee hanga geema isaa fuudhuu deemaa jettan takka barreessaa. Sifaan please obsa mata please. Takka barreessaa. Dubbii tana Maal si cinqaa. please. Dubbii tana haga khamaal geema isaa fixatuu caffee isaa baheetii asuma dhaabii baalee duukaayee geema isaa booda gosa itti ta'e takka barreessaa. Takka. Okay. Okay, dhumatee jira. Warreen lakkii gorsifee geema sheekamaal hin belleessu itti fufureettan lama barreessaa. Lama barreessaa. Gorsifee geema sheekamaal hin belleessu itti fufureettan lama barreessaa. Lama. Okay. Carraama sifaanii fi kenna. Sifaan kamtu hedduudha. Takka lama. Warti hojii hedduu warra dhaabii hedduu sifaan. Muutii irraa kaase. Lamatu hedduudha lama. Lama hedduudha mee? Duuma itti fufuu qabu dhaabuudhaan qaba gorsanii. Yaa. Mee sila lixeena qadaadi jette bararoon jedhan dubbiin kan fixaniif kan dhumee kan leeyyaasisee hedduu cannaqeenii jiru Dooktor Laateewoodha malee isinitti jedhu Dooktor Laatewoo haasaa isaanii sanatti hanga isaan haasaan kana maaliif malee itti dhiisteedha malee dubbii keetii miti. An Oromoon daguugamaa jira. Caffee kun dhaggeeffadhu. Oromoon daguugamaa jira. Daguugamaa jirani. Ijoolleen mana madaamaa keessa hojjettu mana madaamaa dhiistee kuulii fi paawudarii gad dibattee ganama hanga galgalaatti irra bulti sirriidha. Ijoolleen quraana qaraa jirtu quraana dhiistee waan akkasii irratti hojjetaa jirti sirriidha. Garuu haa ta'u malee ijoolleen kaayiroo keessattuu dhiisiga. Dubartiin jaraa dhiirri jaraa kanuma ta'ani namni jarra malee namni biraa hin taphatu. Hadha garuu ijoollee Saawudii ta'an ammaaf dubbiin kun ka'edha. Aariin hin qabu. Ani dibee koo keessa qurcaa'ee burcaa'ee ta'a malee alhamdulillah rabbil alamin nama biraa gargaaruu danda'u. Ani hin taphadhu. Garuu innaa namni immoo namni tokko namni dhama qabu tokko taphachuudha jedhee wanti hin taane taphattee dabarsite yeroo wanti kun ka'unnaa aarse malee ani geemiin itti hafufuu ittiin qaba. Fedhii geemiin itti hafufuu dhimma qaba. Maaliif nama baay'eetu anuu kan ija kiyyaan doolaara 8,000 itoo hin beekin mucaan of keessaa balleessee kan of ajjeesuu deemeetu jira. Ijoollee Kanaadaarraa jechuudha. Innaa hin beeka. Sirriidha dubbiin kun sirriidha. Sobanii Amaara harkisanii Amaarri akkasuma godhaa jira. Maal ta'aa jira sobanii of arrabsiisanii waan baay'ee dalagaa jiran. Garuu maaliif amma ta'edha? Wanti na aarse maaliif xamoo ustaaza sana irratti ta'edha? Ati immoo ustaaza kana namicha kana dhattee ijaan argitee itti darajaa inni irra jiru. Sappoorti gochuun kiisii kee qofaa miti. Oromoo kun sappoorti godha. Namni kun nama akkasiiti yoo jette maaf sagalee hin taatu na aarse malee taphni geemii itti hafuuf hin jedhu. Itti fufin jedhaan gara kiyyaan garuu asirratti waan na aarseef hin qaba malaan geemiin deeggaru dhugaan deeggaru. Fayyate. yaanni kiyyaani amman tana yoo adduggaralle turte mana biraa keessallee turte ani warra geemii irra qabsaa'u irraa tokkoffaa raqam mana qiyya banadhee qaquullee bannee warra uummata geemii isaanaa qabatee taa'u irratti qabsaa'u irraa tokko warra si dura raqama waahid tokko irra jiru nuti geemii dura dhaabbachuutti jira nuti amma kan hin jechuu jiru ani ati irratti qabsaa'uu dhabuu irraa dubbachuu dhabuu osoo hin tahin gurbaan kun oguu duraatu
akkana na godhee saahiba kiyyaa jeesii mataa sitti haaraa dhufe hogguu ol bahee akkana akkana itti himte sani warra sababa geemitti jaartii wal dhabanii jira ati jettee dubbannaan inni warra jaartii mana ariitu naan dhufee warri ifirraa abdii qabu kamaallaqa qabu tujjaarri hawaa qabu dhufee haanaa godhuu haanaa kan nu hadijaa barbaada haanaa kan biyye deebisaa akkana je sanirratti doktor Laatiyoon akkana taanaan ati tujjaara barbaadda Alaamuddinii fi dinquu tayyaasatti maaliif waraqaan ergatanii jeen jecha ati jetta irratti kiinki gamaal jee malee jecha san jee malee inni tujjaara barbaadeeti miti abbummaan fedhee buqanii naan irraa fudhata inni jecha sanarra dhaabbatee akkasii ati bakka sanarratti ilaaltee akkana jechaan haga danda'ameen warra kennu qofaa miti atam warra kennu teessa viidiyoo kee hordofaasin ture kooflaatiin ture waanuma dhugaatii ta'ee ammoo waan kana keessa gartee shaashaa illee ni jirti namni amma shaashaa malee cuma akkasii afaan banee ol fiigu sanuu arguudhaaf yoo amma fakkeenyaaf doolaara 50 ergisiin jedhe Ameerika irraati naan ergitu garuu asirratti paabliik irratti mul'isaa jirta waan ta'eefi 350 san baastee leenjisan na ergita jechuudha garuu baankiidhaan na ergitu sin jedhaan ergitu asirratti amma tiktok parsantii 60 fudhateeti parsantii 40 qofa parsantii 60 fudhateeti parsantii 40 na ergaa jechuudha kun amma miidhama guddaadha namicha fudhatuufis ka erguufillee jechuudha osoo doolaara 350 hawaalaa yookiin ammoo baankiidhaan ergee fi nama sadiif waan guddaarra ooltiif jechuudha doolaara 360 sanirraa gimmaasha kan isa bira gahu waan ta'eef kara hedduu miidhama ni qaba garuu ammoo namoonni ittiin jiraatanis jira warri ittiin jiraatan saniifillee social media biraarraa akkamitti akka malleen argamu online irraa kan namarraa fudhachuu osoo hin ta'in addunyaa arran tana irra guddaa dalagaan fakkeenyaaf isin biyya guddate keessa jira online irraa argama malleen doolaara irra guddaan online irra jira jechuudha kanaafuu namoota keenya gartee kan online irraa akkamitti akka malleen argamu agarsiisuu karaa kanatti wal bobbaasuudha warra walii kennu qofaa miti kan fudhatulleen akka karaa sanitti bobba'u akkamitti jaalfadino abduu kiyya dhugaafeetillee jentu nu jiraadhu tokkoffaa wanni nama boonsaatu if dandeessee waan keetiin gizee qofalte si galee amma ani nama geemii taphachuu ture hamilee taphachuu qoflamee uffata kamiin irraa deema uffadhee yoon ammaa siin bahee ammaan booda sadaqaadhaan bitattee namni namaan jaa si galee akkanaan as baate si jaa yoo garuu dafqa keetiin as baate feetu ol qabi feetu qaqqabi nam tokko waan akkasiin hin jiru tanaafuu teknooloojiin akkuma abduun jee wallahi sistema hedduu jira appii hedduu jira yuutuub amma yuutuubara yoo taatee viloogii waan dhaabbataa amma abduun waan dhaabbataa qaba torbaanitti guyyatti waan nu gadhiisu tan namni hunditti irraa mirkaanu namuutuu waan mataa isaa qaba si galee qalama addaa tanaafuu namuu qalama isaa san fidatee waanuma isaa san deemmatee yuutuubii isaa qofarra yoo gadhiifate peejii banatee peejii amma namni hedduun asirraa danda'a. Fadhiin namni hedduun sirna katamaa jira siin nun galaafate mansanna sunna tanna sana bisa isa sunna karanu godhe dhugaarri ol dhaabbateetiin dhiifame isin gaafadha maqaa isin galle sunnaa kana miti sunnaa geemaa kana miti dura isa jaar ani gofa gaafniniin an fide bar geemaan qabaanaa hoottaan jenne gaafa keenyaa ummata kana akkuma warra qabsuusitu bosona galchee sadaqaa kanatti isa ta'e dobboleeyyan ilmaan oromoo hundi keessanuu warri gaafaan hangeemii taphadhu beeytan hundi keessan ni fahamtan jeetiin yaadaa namuu ni jira gaafasi gaafa keenyaa abadhu tapha qabaa fi tapha qabaan hin jirtu namuu seeneetuma akkuma kun ogeestiin hin jiru gaafa san chaffeeqii dandeessu dirqama namni laayivii seeneeti si wajji seena namni laayivii si wajji seenuudhaaf gisee namni dhufee si wajji seene duraan geemii nuun turre afaaniin gaafii wal gaafannee gaafii yoon deebifne wal kattaadha shunkurtaa nyaadhu qaccee nyaadhu fanii si galee geemiin odoon turin jira geemiin dhufnaan nuumi eeysee namni dhufeeti taaptaap si godha giiftiin hin jiru ture sanbooda giiftii ilillii eegalame ililliin dhuftee ijoollee keenya ijoollee Ameerikaa ijoollee saaboota kiyyaa giiftii bitanii kan nu eegalan ammas tiktok update ta'aa dhufe leenca giiftii gurguddaa amma fide malee duraanaan nuun beekaa qarshii 10 giiftii guddaa bitattaa pooyintii duraanuu taaptaapiin hedduu si deema qarshii 10 taap yoo namaa goote qiyaasa kumaatiif ho'isii seena gammachuun teenya san turte wallaahi naamantan naamanu baattan taphamee eegaan taphadhe eega ture booda akka ta'uu bare wanni kun maallaqa akka qabu bare keessa isaa eega boodaatiin arkeen ni rifadhe guyyaan arkee qarshii 600 keessa arkeen gaafa san ture 2020 keessa 2021 na fakkaata akkasuma
Daddabaluudhaaf jaalfadiiloon faan gaafa taphatan san I think Caffeen faan Abduun faan gamana hin dhufne ture abuumaa san hin beeku gaafa sanis nuti dhokanneetuma xiqqashoo laalla malee waan badaa nutti fakkaate laal miidiyaan kun tiktaakni eega bareedee eega tolee eega salphatti namni keenyaas ol ba'u eegalee zabana dhiyoo tanaati malee zabana dur akka wannaasan ture super live ni beetanii super live namallee ni jira kuumuun namallee ni jira jechuun akkana kateessee wajjinaa soitu gastii irratti geemii walitti argattee taphattu super livein ni jira jechuudha niiroo doolaara 10 giftii gurguddaa bitattee hojjaa soite gaafa jaalfadiiloo faan jiran san Oromoo xiqqashoo ture namoota akkanatti walitti ergatee amma gisee hojjaa soitu akka inni jiru teessee maal goota walitti ergatteeti geemii walitti ergatteeti teessee wajjinaa soitee gaafii deebisaa ol gaafatta gaafa sawwanni akkanaan jirtu jira keenya amma immoo salphumatti nama arrabsitee nama xiqqeessitee fooloora gisee ati hukumaa takkaa fi hukuma nama argatte ol baatee geemii kadhattaa jechuudha kun akka sabaatti safuu guddaa dhugaa dubbachuudhaaf safuu guddaa bakka keessaa hin baane keessa nunnakee jira namni keenya miidiyaa amma guyyaa sadii kanaafuu namni keenya kana ammaan guyyaa sadii geema guddaadhaa jira amma iskaaniyaa jira raamis kiyya iskaaniyaa amma tiraaka leencoo dabre beektaa gisiin san iskaaniyaa san haatitti bittuu kumaa fi 800 nama saniifis 700 ta'a iskaaniyaa san 8 si gaddiifne inshallah amma saanaa dhufe mi'eeffate TikTok update godhu jira hokkuniidha giftii gurguddaa kana amma kaleencarra guddaa TikTok jira na fakkaata idoo jira update godhu jira amma yaa bunu khasara yaa bunu sunu ibnu ma khasara yaa miskina asirratti ergaan uummata keenyaa dabarsinu uummanni ijoonas gubbaa jiru kun isteejira jiru kun waan jabaa bareedaa wanni uummanni keenyaaf dabarsuu barbaannu nama geemii taphatu qeeqaa hin jiru jira keenya namni geemii taphatu haala bareedaadhaan haa taphatu shakkalachuun rakkoo hin qabu wallaa shakkalachuu namni keenya garuu ammoo fayyadee kanaaf ammoo warri qeeqamuu qabu warri itti dubbatamuu qabu warri if baruu qabu warra akka keenyatti miira keessa galee waa halluu ture kana dhaabbatee jira maqaa kun haa dhaabbatuudha kan dubbachaa jiru edaa tokkoon kan dubbachaa ture I think warra geemma taphatummaa faarsee kutee edaa namni viidiyoo isaa dhaggeeffattan faarseeti ijoolleen shaaxiraa jee faarsee kutee isaa yoo qeeqanis rakkina hin qabu garuu ijoolleen teenya ta Yurooppii jirtu ta Ameerikaa jirtu ta biyyoota adda addaa jirtu toni laffaatee dalagattee sa'aatii takkatti $17 $18 daleedee sa'a 8 dhaabbattee maallaqa san fiddee salphumatti sekantii 20 keessatti maallaqa baatii 2 baatii 3 dalagattee achi keessee gisee deemte gisee hannitee booda barra nama sheenaatiin jira dhugaa dubbachuudhaaf namni shoon feene namaa miti garuu giseen gad deebi'ee akka Oromootti ilaalu uumaa qabuun jaa amma gaafa tokko caffeenii fi kamaal taphatanii miira keessa galee jirtu maaliif caffeen saayiba kiyya namaa wal jaallatanii wal beena warri geemii taphatu taphataa asirratti qabu gaafa amma waan akkana gadi dhiifama naa godha taphataniiti raashaa fi raashaan goo tokko geemii wajjin taphataniiti duwwaa fi duwwa baanii gisee fi duwwa baate boksiin tun dhuftee akka mataa keessa wadhuuti boksii qaban boksiin akka dhuftee harka baasee ture. Miseeji waan muraasa fakkaata garuu hin beekne.
Ayyamuutu garuu nosu saddeetiin chaansi isin kannaan. Garuu asirratti waan akka qofa jechuun saahiba kiyya sheekamaaniitu geema qabamaa ta'u si dhiboota. Ijaabtu sirraa qabu eda nama hedduu sijjee namaa akka isaan na ergee meelaan naan jaan haasita mee jaallan. Namaan agarsiisee bar dura waan namni jaalatee nuu hodhu maalirraa biddeena kee jalatti irra firfirsaa namni naan jee. Wanti nakki haa eenyu sheekamaan ban nakki. Si daai geema kiyyaa dhiyaate si mul'atte jedhe. Eegasaa jee. Kundumaa si dedde. Ammaan jeen abuwaazii tura nahaaseen jeene abuwaazii tu si jiraan jeene isaatu dubbadhu naan jeeti diinni kee guddaan abuwaazii jeene. Dura wali jirraa. Nabi bilani. Ada mereka jalan kami lupa nama abdi ya. Waktu makan turun aja online. Nuti waan gartee sejarah tahu tu kan alifa mata guru sinjiru. Waluma galati wani akka TikTok society balleessu jiru. Society ni kami. Amerika marif dunia rawan kan dalam situ berbadum fatu berbadira kai. Ilmu balleessu. Kayaknya ilmu minta kasarati umuri balleessu jiru. Nui bulti tanya jiru jira. Hati mana yang ceroti. Anak serana orang jarana. Jiru tanya balleessu. Wan TikTok daika sedih karena ragu buta kabinet dapat. Akam daika nasi video daika aku kan iberanjur. Karena ragu bade. Serbakan kanera setu. Yaa mee wayiin isin. Dalaga nama orang kujira jarana. Allah Ustazi, maal naan jaan beekan nama hedduun naan jee wallahi alazim rabbiin na harkaa faadiloo waan kanaatii eegale naan jaan taraa takka geema guddaan qabajii naan jaan namni siif dhufa yooni maanyaa as yaammadhu naan jaan bar nama hedduun as yaammadhu tafa guddaa tokko taphadhu samboo dabadi naan jaan hirriibaan qabaa hin jee yaa akhiyan Marasi. aanarraa Irriba nama orang kerja rumah ni. Irriba lera fu. Wallahi. Mana sali dame. Ya sebab Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi jelas hormat nama. Social media sih kok. Kami galle. Galatoomaa. Waa'ee kana irratti barama Chaayinaan silaa katolche miidiyaa tokko dubbiseetiin Chaayinaa keessatti guyyatti sa'aatii muraasa kana namaaf kennamu. Ilmaan dalagu TikTok waan numaan jedhameeyyuu sa'aatii muraasa malee ofii isaatii of cufaa jechuudha. Garuu giiftii waan jedhamu sooshaal miidiyaa kamiyyuu beekni qaba. Amma fakkeenyaaf waan giiftii amma kennanii cinaan muramee cinaa namaa dhufu kana yuutuub ni qaba, feesbuuk ni qaba, hundinuu ni qaba. Ka TikTok kun ammoo amma hawaasni keenya bara sila maqaa isaa jiru miti. Ganaa lafaa dhufaa jirutu irra hedduudha. TikTok irraa mallaqatu argamaa, miiliyoona argata waan namni namaa kennu se'u namni waan TikTok namaa kennu se'a. Hedduutu as yaa'aa jira ammayyuu hedduutu abjuu keessa jira. Kan akkanatti gartee foloodhaaf jecha aadaa amantii safuu cabsu jiru kuni foloo guddifadheetiin mallaqa miiliyoona argadhaadhaaf namni irra hedduu jechuudha. Amma fakkeenyaaf nama hedduutu na gaafatamee akkamitti mallaqa irraa argatan foloo kee 10 ta'ee 20 ta'ee 30 ta'ee kan jedhu hedduudha namni wanna kana kan hubannoo irraa hin qabne jechuudha. Kanaafi waan kana mallaqa irraa argatuudhaaf jedhus ka kennu deemuufis barumsuma kennaa jechuun warra kanaan jiraatu abila cabsuudhaaf yookiin ammoo inni habaa fi bitiinaaf kun giftiin sarpiraayiziidha gara tokkoon kennaa fakkeenyaaf nam tokko Abuu Mu'aazin yoo dinqisiifate yoo jaalate sarpiraayiz godhuu jechuudha. Garuu dalagaa godhatamee kan guyyatti gartee leenci 30 waan kanarratti namni gartee yeroo isaa fixuu fi kan kennuu fi kan fudhatullee kana qofa dalagaa godhatee taa'uu irratti jechaaf jenna malee namnis hafuu hin danda'u kun waan amma maqaa geemaatiin waan eeggatu ta'aa jira maqaa geemaatiin waa hin ta'aa jira. Yes. Sa. Akkasi akkuma Chaayinaan ofii hojjettee gabaagsitee nutti ammoo gadhiiftee isaan keessan dalagu sa'a 2-3 jennaan tokko fayyadamuu danda'u. Achi booda ofiif dhaabbata bilbila kiyyattee akka feete fayyadamuu dandeessu. Garuu ammoo sa'a 24tti gadhiisanii namni hirriba dhabee dalagaa biraa dhiisee kanumarra oola jechuudha sa'a 20. Hojii namaa dalagaa jiru ilmoo guddifachuutti jiru barachuutti jiru seekan jalaan qara'u taa'imuu asirraa fida jira keenya. Waan asirraa galuun takka hin jirtu. Qabeenya isaa fiicha keessaa gartee nadaamaa. Guyu kata akka ati sani namni maal yaada TikTok akka biri nama kan se khabiya rabu kay demo gara biya fa demo nol maal jenna TikTok kabenya nama kan jamare sheekha warra biya rabu dane hara hayro demo jira ki sa kwan kaba ya hara hayro kamali warra bitti mumme ge mata te ba koy na makin da yeti gares warra durar ge Dubai fa American ko de musan TikTok bolu turan jaran Amerika kuma yi motofte waan itti fuulleeffatte uummata siitiif benefitan binni cufte gaafa cufte harka lafa qabattan jechuudha. Namni hojii dhiisee hojiin baratin
كان ذلك خوكم مثلا صدقة هم يا ترى كانوا جرا قبل تركنا جرا موتوا صدقة جرا تواخد أشونا كيت خلتني جرا كين أسبات رب سلام أول اللي متكنا كنا الموس قلت ربي جاء بل أكلوا جرا كنا ربي نكسر كذا جرا كين صلاة هم نقول صلاة أنا شك جرا كين صلاة موتوا سجرا دي ماني صلاة رب سلام دي ما صلاة أنجح سام برا أسوانا وان كم دفتر دام كذي جاسود وان كم دفتر دام جال بديرو دابا كيساني سنة زوان في نوان نبي دس أقول كمان نسر دبت أكسي دبت إن شاء الله ساني مايكي نخن يفرد نصر لاري شيخة واي دقيقة أمتو مخينياتو تكتاك مخانا كبيرا قليفي قريتيس مانا برچا قدته قريتيس أسي درقومي قد أما giftiin wani dhuftee fi wanni akkuma saayimni xiyyee kanatti sooshaal miidiyaa kaanis giftii ni qaba. Sigalee warri kunii duraanii akka namni wal dorgomee waliin taphatee maallaqa irraa argatu osoo hin ta'in namni hundinuu gisee asirra bahee yaada isaa dubbatu. Ta'uu fakkeenyaaf kaampaaniileen gurguddoon yaada isaanii achirra miitingii fa'aa waa'ee waa beeksisuu fa'aa himanii namni as jala taa'eeti yoo namni sun haasofni isaa ta'eef akka gartee akka waan akka tiipiidha. Oo yaadni keenyaa ta'ee jira waan jaamu. Sadi uumamte malee akka keenyaatti wal beelamanii leencana qopheessee akka gumaata biyyaatti dha. Sanii miti. Amma taana gaafa kaan gisee namni kun mo'ame wal lolu dhufa. Qorrabshaa akka dhiyoo sana deemaa jettu girgirii dhufa. Namni waliin amma dhufa. Mitoona siraadhaaf asii olu isa. Egaa lafa dhiitti irratti waan walii kana walitti himachuu anuu deengata maarree si godhe ani maaleen si godhe wal lolu dhufa si galee. Naadii isiillee achi booda dhufte bara. Ilaala gadhiisee jira bat. Akkaniin deengedde caffee leencatti gadhiise inni ilillu. Ammas tiktaakii Ameerikaadhaaf warri Ameerikaa furaachuu maqaa kana guyyaa CEO qabatanii gaaffii gaafatan. Silaas tiktaakuun dongora qabaatee jirru kun ni mo'aa ture. Akka feesbuuk isaa dhukee irraa kaasa. Garuu yaadii gaaffiileen achirratti gaafatanii akka gartee benefita isaan irraa argatan warri Ameerikaa kun yoo faayidaatti waan isaaniitiif isaan faayidaa keessan qabanne isaan sindii sana batan namni dilli kun igana gurbaa CEO san warri laayivii achi taa'ee no hin cufamu jechuun jiru harki caalu 95 warra Ameerikaa keessa jiraatu. Maali jennaani mootummaan ifii bakka sheerii irraa bitattee achi keessatti harki qabaattuu barbaaddisin khiyyaanis I think itti qaalisinsa kanaafi lafa dhiisanii ijoollee sababa godhatanii ijoolleen duraa balleessita maarree ijoollee yoo itti bantee malee fi deettee banatti tiktaa yoo tiktaa irraa dhoysite ijoolleen deettee dirqii banti yuutuubaa dura kaayuu qabda. Kanaafuu waa hundaa'u akka isaan malu fayyadamuu qabna boo as teenyee nama ga'uunis gaarii miti garuu namu akkuma ta'e taa fayyadamu. Nasu warra ganama ijaaqatee osoo salaan huccuu hafatee tiktoora taa'ee yaa harbi johan akkamiin laaltati ganamu. Akkatti ilaalu waan oomishee ifatee argate wanni jila san taa'ee fi wanta jiru fi deebii waan argateetuma. Rakkateefaa ta'uu mala callaa shakkaluu mala si galee. Maaliif taa'eetan? Maal rakkatan warra fookee bisaaba jaaree jira. Maallaqa ganama galgala asirraa osoo guuru. Dhugaa keeti garuu warri taa'ee taphatu kuni dhugaa dubbachuudhaaf haa taphatu warra rakkina kan qabu. Warra as taa'ee miira keessa galee waa kan nuun dhibbaruu qabanii yaada jiru dabarsuudha malee haa taphatanii rakkina qabu bar 0-0 gaafa baankiraa dhiisanii tattaanii bara. Wanni badhaase. Amma obboleessa kabajabaan yaada tokko sabaa ibsatee gadi taphatan. Yaada ibsatee saraan gabbuu itti sana jira. Ustaas yaa ustaas Kamaal nama tokko. Obboleessa keenya Kamaal inshaallah yeroo dhiyoo keessatti tapha guddaa qaba Oromoo teenya karraan hafne. Naus. Geema guddaa qaba warri dura nama keessaa tokko King Kamaal.
Cabbii farqaatii keenyaan afaan naqabuudhaaf waa kana dubbattee afaan naqabdee jirtaa meekaptiin taphataa jeeti waatu jira. Nuti warra irraa haasoo jiru warra kanaatii miti warra garamuu ka'ee huccuu hafatee as gubbaa taa'u. Warra yaasa rabbii jiru. Hiikaman. Indeetu. Sidagaa jira sayyaara san korkorgodhaa jira saniifi. Sayyaara jedhamu. Sayyaara Bar komiitee. en dubbata geessi ka haasa'i geessi dubbataan. Asi dubbadhu. Elaa ani ajaa'ada waan qabdu xumuriitti adwaansi qofa keeki waan dubbachuu qabu ni dubbata. Kamaan inni namas ta'e. Caffee keeka allee fooloo godhaa fooloo qaban fooloo godha. Dura durso. Don't worry, tayyib tarraanuu kennika. Waalaikum salaam. Kana namni gool seene carraa namaan kan to'ate. Carraan hin jiru. Agumas buin warra haati seen kee kabajaa qabdi osoo nanastaa hojjiruuti kamaal kiin geette kamaal itti barta maal jechuudha. Laki gurbaan kun isii warra ilaalaa jira jechumaa fi barobboleetti teenya qaali warra waan yaadanuun muniiraa teenya dhugaadha firstis leediidha garuu ammoo warra yaadanuun addaa qabu kaaka kingi kamaal kanarraa yaada fuunaa jenneeti. Kamaal warra geemaan dhaabinaa jiru. Muniira. warra qabsoon hangaramaan gadhaabe galmaan ga'uu qabdii jeenaa falu. Tanaaf dabarsee Muniira. Haasay Muniira haasay don't worry haasay. Ustaaz kiyya karaa gara nuti sararre kana dhiigame qabi goota beekatti dhabne itti fufa hin dhaabina haasin. Waan beekaniis as dabarre harre itti harrabba. Galmaan ga'uu qabdan akkana wal harkaa fuudhu qabu. Muniiratu. Okay, duraan dursee namni hundi dubbisu fedhu carraa kan harkadhee Jamal Malik Abu Muaz Kenya akkam nagaan jaani jaalfadiiloo hunduma keessanuu akkam nagaa fayyaa qabdanii jirtanii carraa warra walirra nu fide ati dhiiskeetti jechaadha ati umraa maatii lamattuu deemuu deemta akkasii jaalfadiiloo akkamii ati nagaa eessa badde jaalfadiiloo mucaa tiktook hindachi balleessee bade. Numa nagaan qabu obboleettiiti wallahi eegaan tiktok dhiiseen akka namaatitti dalagadhee nama ta'ee jiruullee firraa jijjiiree alhamdulillah makiinaa bitadhee laayifii bareedaan qaba tiktok eegaan dhiisee wallahi. Alhamdulillah. Gaariidha wallahi gaa warra gaafa dura gisee tiktok kun banamu agarree irraa tokkosi suma dhabnee horii roonuma jira jennee itti baga sagarree baga jiraatti lammiti. Galatoome obboleettiiti qaalii numaan jira wallahi alhamdulillah fayyaan qaba nayyaafachuu feetiif galatoome obboleettiiti. Aye galatoome tileen. Abu Muaz ati waan biraa hadiisa waa hundu sumarraa dhaggeeffannaa tiktok akkamitti dhaabuu dadhabdee tiktok jala guutii hadiisa na dhahe. Caffee kanaatu waliin na dammaramu dinnee beekta. Akkasii. Rabbi haa tolchu. Sheekh Kamaal yookaan naa. Sheekh Kamaal kun bakka Muniira haa dubbatu hubatiira. Ani ilena tinjiru ini si waraabee addunyaa kanarratti maqaa nyaata tokkoffaatan ilma sinkoomando maqaa asirratti buleellisee arallee gabbaa'eetti nini chaalenjii keettirratti gufuu ta'a. Inni kun maasira rakkoo qaba. Takka makiinaan isaa caccabtu goofan diibane sayyaaraa bitaaf jedha. Takka tirii duwwaa waliin si waraabaa. Jaanii gara nama 20 walitti keessan natti barreessa. Kanas ta'e sanis ta'e ani tokki geemarallee giftarallee amanuu dandeettan. An tokkirra kan dhufe eeyyen tokkirra kan dhufe wallahi yaa obbolummaa yoo feete garuu geemii firraa dhiisii giftaratti itti fuuf.
يا بريز في صبر دوري دقي جال فدين نترس مرسي اوكي نيرو غباب دم بتوي اني توك كتين كم بنات لالو دندي توري ويتن كوني كرا ابا سغالي اولي اوكي change magode ilma namatin tafsisa ture namni giftara nasiya kama namni toko na kenu change gore naman tafsisa namni giftara nasiya ni nama gemi tabatule feda kabul kara kofi de namuma kachafe kana torumman baizawe shekamu kena kinga kena finally wali tabatu tabawara sodda fidi akkanuma haati faate sinkattayini paanti duwwaa sindaabini daaraa sindibsiisini faayinaalii tokko si tabsiifna nama fidi jedhan tayyib ummanni kun na tabsiisuu eda jedhee si waliin qabadhe jarrabuuf si waliinis taphannaan atis taphana waliin taphattee girrisni dhukkeenarraa kaasee kamaalin gaafsan kiingummaan labsanne keessaa kaasee jira gaafsan sheekamuudha sigalee kiingummaan hin labsamne eegaas deebitee taphni qophaa'uu fi qaba fidi nama naan jetta sa'aatii an nama fidetti an nama na arrabsu malee nama sappoorti na godhu baay'ee waan hin qabneefu firaa fidi jalaayinu see jalaa'us jaalas uskutii haakii nama laga'uu hin danda'u kun charris kana waan ta'eef anama sa'aatii sanii eeggadhee nama fidee chaalenjii kana waliin raawwatuuf ani awwala ol kaatanii gurbaa warra arsii leencana darbe adhiyyee jennaan re'een biyya arabaa distiin biyya arabaa nafne waan hin taane suuraa kiyya kana balleessanii taphataa turan yaa aboollee adure nama raasutti yeer itti kaniitiyatis mee ati leenca tokkoon leenca 20 baay'izawwan sirra oofuu dandeetti nama fidinaan jettanii waan an qalbii kiyya keessa hin qabne qalbii kiyya keessa galchitan sa'aatii an kana galchetti atii fuwaa dhibba dubbata baruma kana keessa matammaan kee caffe dawwari sima rakkoo qaba amma sima rakkoo qaba ati sheekaa miti nuhuu sheeni calimne ta'aa jirra waan takkana sirri dheeresse waazii godha akkasii jedhe imbasii dabalee araadaa fi kulleen itti fufamee maayikii nama daraan teessanii bakka. La kulle muti taate jirta ala kullaali challenge kiyara nafina ani tafe wani asikoma defi simi sibeka walleena bakana akka keeti asbaya kana randubanne fin dubbatte guyyaa qabame dhagai tafe dhagai tismana guyyaa qabame sa'aatii dhumate asbaate akkas eessadha itin duute kara sakandi please Medapo jalan ada betul bukan? ya galatone khule shatira ani sheeka tokkoki waliin hin dubbatu salaamu alaikum Jangan dapo. mutsane nama chata sadaka kada petu chara ta udem te filboy mutsan ang fadilo ay sabate ang fadilo nagaga fa chuon pe fadilo araadaati akkami jirta jaal long time long na tabadda na bohara araadaati fadilo kono khaga fadura hogandu fe tiktok welcome nanje follow na gosise heddu galatomu ifi nasru kana heddu galatoma inshallah won gafan dura do welcome nanje tiktok kana na dihayse garta tiktok kana very late in do fe